Akkam nagaa jirtu kabajamoof jaallatamoo maatii chaanalii kana kanneen immoo yeroo jalqabaaf chaanalii kana tasabantanii daawwataa jirtan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa dhibee ijoollee daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanaliin kun waa'ee fayyaa daa'immanii, sirna nyaataa daa'immanii fi guddina daa'immanii barsiisa. Sabiskiraabiin goone taanaan sabiskiraayib gochuun maatii chaanalii kana akka taatan sin affeera. Barnoonni narra qabadhee jiru kutaa arfaffaa waa'ee guddina daa'immaniidha. Kutaa jalqabaa keessatti guddina ji'a lamaan jalqabaa mul'atu kaasnee turre. Akkasumas immoo kutaa lammaffaa keessatti ji'a lama amma ji'a ja'aatti, kutaa sadaffaa keessatti immoo ji'a ja'a hanga waggaa tokkotti ilaallee turre. Har'a immoo guddina daa'immanii kan umurii waggaa tokkoo hanga waggaa lamaa gidduutti kan jedhu daa'imman seeraan guddataa jiran yookaan haala noormaalii ta'een guddataa jiran guddina akkamii agarsiisu waggaa tokko hanga lamaatti kan jedhu akka armaan gadiitti isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Haa ta'u malee yeroon kana kaasu kun averejiliidha. Giddu galeessaan daa'imni tokko guddina akkamii agarsiisa. Haa ta'u malee daa'imni tokko akkaataa mataa isaatti guddata garaagarummaa qaba. Ariitii daa'imni itti guddatu. Garuu kan inni amma kaasu akka giddu galeessaatti daa'imman hedduun mallattoo akkamii agarsiisudha. Guddinni bakka hedduutti akka qoodamu kanaan dura ilaalleerra. Isaan keessaa inni jalqabaan guddina qaamaadha. Guddina qaamaa kan waggaa tokko hanga waggaa lamaatti. Daa'imman ji'a 12 hanga ji'a 15 gidduutti of danda'anii deemuu waan eegalaniif eegumsa ga'aa barbaadu. Of danda'anii yeroo deeman kana fiiganii dhaqanii waatti bu'uu danda'u, kufuu danda'u, bakka isaan miidhu ta'e gahuu danda'u jechuudha. Kanaafuu eegumsa ga'aa barbaadu. Akkasumas umurii kanatti qaamni isaanii mudhii gadi gabaabaa fi mudhii ol immoo dheeraa waan ta'eef yeroo daa'imaniif dhaabbatan garaan isaanii fuulduratti ba'ee dugdi isaanii keessa seenee mul'ata. Qaamni namaa mudhii oliif mudhii gadi inni wal qixa ta'u naannoo waggaa torbaadha. Naannoo waggaa torbaa qaamni dhala namaa mudhii oliif mudhii gadi wal qixa ta'a jechuudha. Haa ta'u malee waggaa torbaan dura keessuma naannoo waggaa tokko hanga waggaa lama qaamni isaanii mudhii gadi gabaabaa ta'ee mudhii ol dheeraa waan ta'uuf yeroo deeman dugdi isaanii keessa seenee garaan isaanii fuulduratti ba'ee mul'ata jechuudha. Naannoo ji'a 18 daa'imman hedduun yookaan naannoo waggaa tokkoof ji'a ja'a daa'imman hedduun fiiguu eegalu. Daa'imman umuriin isaa waggaa lama ga'ee tokko dheerinni qaama isaa walakkaa dheerina yeroo guddatu qabaatu ga'a yookaan walakkaa dheerina isaa gaafa guddatu qabaatu xumureera jechuudha. Fakkeenyaaf dheerinni daa'ima tokko yeroo waggaa lama ga'u yoo santimeetira 80 ta'e gaafa guddatu santimeetira 160 yookaan meetira 60 ta'a jechuudha. Yoo dheerinni qaama isaa immoo santimeetira 90 ta'e santimeetira 180 ta'a jechuudha gaafa guddatu. Kanaafuu dhalli namaa gaafa waggaa lama ga'u walakkaa dheerina qaama isaa gaafa guddatu qabu xumureera jechuudha. Akkasumas immoo waggaa lamatti qabiyyeen mataa yookaan qabiyyeen sammuu isaanii parsentaan 80 dhumee waggaa lamaa booda geengoon mataa yookaan marsaan mataa gaafa lakkaa'amu santimeetira 5 qofa dabala. Kanaaf waggaan lamaan jalqabaa waggaa ariitiin guddina qaama dhala namaa baay'ee saffisaa ta'edha. Dheerinni keenya walakkaan waggaa lamaan dura xumurama. Akkasumas immoo guddinni sammuu parsentaan 80 waggaa lamaan dura xumurama. Kanaaf waggaa lamaan jalqabaa dhalatee namni tokko waggaa lamaan jalqabaa ariitiin guddina qaama isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Daa'imni kun daa'ima naannoo waggaa tokkoof ji'a afuriidha. Umurii kanatti akkuma agartan daa'imman mudhii isaanii gadi gabaaboo ta'anii mudhii ol dheeroo waan ta'eef xiqqoo garaan isaanii fuulduratti ba'ee dugdi isaanii keessa seenuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa akkuma amma jenne guddinni isaanii waggaa lamaan jalqabaa ariitii guddaan waan dabaluuf umurii kanatti tariitii daa'imman hanqina nyaataa godhannaan hir'ina nyaataa godhannaan guddinni qaama isaanis dheerinni isaanis akkasumas guddinni sammuu isaanii affected ta'a jechuudha ni miidhama jechuudha. Kanaafuu umurii kanatti nyaata gahaa barbaachisaa nyaata vaariyaatii adda addaa qabu barbaachisaa keessuma kunuunsa adda ta'e barbaadu jechuudha waggaa lamaan jalqabaa daa'imman. Inni lammaffaan guddina dandeettii sammuudha. Umurii kanatti jechuunis umurii waggaa tokko hanga waggaa lamaatti dandeettiin deemuun waa bira ga'uu akkasumas waa qabuu fi gadhiisuu waan dabaluuf daa'imman waan naannoo isaanii jiru hunda tuttuquu akkasumas wantoota maatii irraa argan gochuu yaaluun waa baraa deemu. Naannoo waggaa tokko hanga waggaa lamaa jechuudha. Fakkeenyaaf harkaan nyaachuu, burcuqqoon yookaan siiniin waa dhuguu,
tapha uumanii taphachuu akkasumas immoo waa barbaadanii qubaan agarsiisu waan barbaadan qubaan maatiitti agarsiisuu waa furuuf mala adda addaa uumuu fakkeenyaaf wanta qaamaan yookaan harkaan hiixatanii bira hin geenye tokko muka yookiin meeshaa wayiitiin fayyadamanii rukutanii buusuu yaalu. Waa furuuf yaalu jechuudha umurii kanatti. Akkasumas immoo wantoota maatiirraa argan akkaataatti maatiin nyaatan akkaataatti maatiin dhugan wanta maatiin godhan hunda gochuu barbaadu. Kanaafuu umuriin kunis egaa umurii daa'imman itti waa naannoo isaanii explore godhanii wantoota adda addaa maatiirraa baratanidha jechuudha. Umurii kanaan daa'imman wanta gochuu barbaadan irraa yoo ittifaman sababa fedhii ofii tursiifachuu hin dandeenyeef fedhiin daa'immanii ammeedha. Ammoo kana waa gaafa ta'u kana yoo dhaban inaaru jechuudha. Akkasumas immoo aarii obsaan dabarsuu hin danda'an umurii kanatti. Akkasumas waan itti dhaga'ame jechaan ibsachuu waan hin dandeenyeef dafanii salphaatti aaru. Umurii waggaa tokko hanga waggaa lamaatti jechaan ibsatanii waan barbaadan sana qubaan agarsiisuu yookaan mallattoo ta'an agarsiisuu yookiin immoo waan ta'een agarsiisu jechuudha. Akkasumas aarii obsaan dabarsuu hin beekanii guddina sammuu isaanii ganaa waan ta'eef akkasumas immoo fedhii ofii tursiifachuu waan hin dandeenyeef yoo wanta barbaadan irraa maatiin ittisan aarii guddaan bo'uu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee kun garaagarummaa qaba. Daa'imman tokko tokko yeroo waa irraa ittisnu kan baay'ee bo'anii rafatti of rukkutanii waatti of rukkutanii baay'ee bo'an jiru tokko tokko immoo kan xiqqoo bichaa bo'anii dhiisan jiru tokko tokko immoo kan hin bo'ne jiru jechuudha. Temperament yookaan amala uumamni daa'imni qabu ni murteessa jechuudha. Garuu akka waliigalaatti umurii kanatti daa'imman wanta isaan barbaadan yoo dhowwanne amala dafanii aaruu qabu jechuudha. Daa'imni kun amma wanta inni gaafate waan dhowwatameef baay'ee bo'aa jira jechuudha. Daa'ima umurii waggaa tokko hanga waggaa lamaa. Umurii kanatti maatiin humnaa ol to'achuun waan hundarraa dhorkuun yookiin akka waa hin tuqne kan taasisan yoo ta'e akka isaan gammachuu hin qabaanne akka isaan ofitti amanamummaa gaarii hin godhanne akkasumas immoo akka isaan waa shaakaluu sodaatan isaan taasisa waan ta'eef itti dhiyaatanii waan isaan miidhu qofa irraa eeguu qabu. Maatiin baay'ee kontirool yoo godhan daa'imman umurii kanatti akka isaan waan qabne akka isaan waan shaakalle akka isaan waan tuqne yoo ittisan akkuma amma jennee daa'imman yoo waarraa ittifaman ni aaru ni bo'u. Kana jechuun egaa gammachuun qabaatan jechuudha. Akkasumas immoo waan shaakalan taanaan immoo waan baranii akkasumas immoo waa shaakaluuf ofitti amanamummaan godhatanii kanaaf kan maatiin gochuu qaban akka isaan of hin miine eeguudha malee wanta isaan hin miine irraa eeguudha malee akka isaan waa shaakalan eeyyamuu qaba jechuudha. Akka isaan naannoo isaanii sakatta'anii fi akka isaan waa shaakalan eeyyamuun baay'ee barbaachisaadha. Kun guddina qaamaa, guddina sirna narvii, guddina sammuu daa'immaniif dandeettii yaaduu isaanii cimsuuf baay'ee gaarii akka isaan waa sakatta'aniif waa shaakalan eeyyamu. Haa ta'u malee garuu akka isaan of hin miine tariitti waan isaan qaqqabaa jiran akka isaan tarii afaan keessa keewwachuun akka isaan liqimsan yookaan akka tasa ujummoo qilleensaa isaanii hin seenne wantoota akkasii irraa eeguu malee akka isaan waa yaalan eeyyamuun baay'ee barbaachisaadha. Garbiraan kan maatiin hedduun beekanii umurii waggaa tokko hanga waggaa lamaatti daa'imman umurii kana keessa jiran maatiin isaanii akka isaan dhiisanii deeman barbaadan kun naannoo ji'a 9 jalqaba. Akkuma yeroo darbe jenne separation anxiety jedhama kuni. Yeroo maatiin manaa bahaa jiran yoo argan baay'ee bo'uu biraa hafuun barbaadanii akka namni isaan dhiisee deemu barbaadan jechuudha. Kun separation anxiety jedhama. Kun kan eegamudha jechuudha guddina daa'immanii keessatti. Dabalataanis amalli daa'imman uumamaan qaban haala maatiin ittiin isaan nyaachisan, haala maatiin ittiin isaan bishaan dhugsiisan yookaan uffata uffisan, qaama dhiqanii fi kan kana fakkaatan irratti illee dhiibbaa mataasaa qaba. Daa'imman tokko tokko isheedhanii nyaatanii, isheedhanii uffatan jijjiirratanii, isheedhanii qaama dhiqatanii rakkisu jechuudha. Haa ta'u malee kun garaagarummaa qaba. Amala daa'imman uumamaan qaban irratti hundaa'uudhaan. Daa'imman uumamaan amala gaarii qaban jiru yookaan amala salphaa ta'e jennee kaasne irra kanaan dura. Kanneen immoo suuta wal baran jiru kanneen immoo baay'ee rakkisoo ta'an jiru. Kun amala uumamaadha yookaan temperament jedhama. Kana irratti hundaa'ee amala adda addaa waan qabaniif yeroo nyaata nyaachisan, yeroo qaama dhiqan, yeroo uffatatti jijjiiran rakkisuu danda'u. Kana amala daa'imman keenya uumamaan qaban beeknee akkaataa amala isaanii itti dhiyaachuu qabna malee itti aaruu fi itti dheekkamuun gaarii miti jechuudha. Kanaaf umurii kanatti maatiin daa'imman itti dheekkamuu fi humna fayyadamuu osoo hin taane amalaa fi fedhii daa'ima isaanii baranii kabajuu fi qabu jechuudha. Haalli kun yeroo dandeettiin dhaga'uu fi dandeettiin dubbachuu isaanii cimaa deemu salphaatti fooyya'aa deema. Salphataa deema jechuudha. Wal hubachuun cimaa deema jechuudha waggaa lamaa booda. Yeroo uffata jijjiiruuf jennu, yeroo nyaata nyaachisuuf jennu, yeroo qaama dhiquuf jennu dandeettiin dhaga'uu, dubbachuu fi hubachuu isaanii dabalaa yeroo deemu fooyya'aa deema. Haa ta'u malee waggaa tokko hanga waggaa lama gidduutti wantoota hedduun rakkisuu danda'u yeroo waa gochuuf jennu daa'imman.
Haaluma kanaan dandeettiin waa hubachuu isaanii dabalaa dhufuun fakkeenyaaf naannoo umurii ji'a 20 yeroo daawwitii keessatti fuula isaanii irratti waa argan daawwitii bira dhiisuun fuula isaanii irra barbaadu. Of ilaallee yookaan daawwitii fuuldura dhaqanii tarii fuula isaanii irratti waa argan daawwitii keessatti jechuudha. Wanti sun akka achi keessa hin taane akka fuula isaanii irra ta'e ni baru jechuudha. Kun egaa dandeettiin yaaduu isaanii dandeettiin beeksisuu isaanii dabalaa dhufa jechuudha. Akkasumas immoo wanta isaan ittiin taphatan yoo cabe yoo jalaa miidhame akka maatiin suphaniif ni gaafatu. Yoo kuwaasiin isaan ittiin taphatan jalaa dho'e maatiitti kennuun wanta isaan ittiin taphatan yoo jalaa cabe maatiidhaan naa suphi jedhanii itti kennu jechuudha. Naannoo umurii waggaa 2 sababa ariitiin guddina qaamaa itti dabalu waan irratuuf fedhii nyaataa isaanii gadi bu'aa deema. Kana yeroo darbes kaasnee irraa waa'ee fedhii nyaataa qabu irratti daa'imman naannoo waggaa 1 hanga waggaa 2 baay'ee rakkisu fedhii nyaataa hin qaban. Kun sababiin isaa maaliifidha? Waggaa jalqabaa daa'imman dhalatanii hanga waggaa 1tti ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 7 dabalaa giddu galeessaan akkasumas immoo dheerinni qaama isaanii santiimeetira 25 dabala. Waggaa lammaffaatti immoo ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 3 dheerinni qaama isaanii santiimeetira 12 dabala. Walakkaan irrata jechuudha. Kanaafuu umurii kanatti ariitiin guddinaa gadi bu'aa waan dhufeef kana waggaa jalqabaarra fedhiin nyaataa isaanii gadi bu'aa deema jechuudha. Kun kan eegamudha. Kanaafuu yeroo akkasii yoo isaan fedhii nyaataa dhaban filannoo dhiyeessuu fi akkasumas ammaa dhiyeessuu fiidha malee humnaan nyaachisuu yaaluun gaarii miti jechuudha. Inni sadaffaan guddina dandeettii afaanii yookaan dandeettii dubbachuu dhaga'uudha. Gama dandeettii afaanii keessatti daa'imman dubbachuun dura waan jedhame hubachuu jalqabu. Osoo hin dubbatiin dura waan nuti jenne nu hubachuu jalqabu jechuudha daa'imman. Daa'imman erga jechoon yookiin maqaan wantoota akka bakka bu'u baruu eegalanii kaasee beekumsi jechoota isaanii baay'ee dabalaa deema. Kanaafuu fakkeenyaaf akka giddu galeessaatti naannoo umurii ji'a 15 waggaaf ji'a 3 jechuudha. Naannoo jecha 2 ni beeku, naannoo waggaaf ji'a 6, naannoo jecha 10 ni beeku, akkasumas immoo naannoo waggaa 2 naannoo jecha 50 ol ni beeku jedhamee tilmaamama. Hin beeku jechuun garuu hin dubbatu jechuu miti. Dubbachuu dhiisuu danda'u garuu beeku. Waan nuti jennu yookaan maqaa wantoota sanaa ni beeku jechuudha. Akkasumas immoo kun garaagarummaa qaba. Tariitii maatiin afaan garaagaraa 2-3 mana keessatti dubbata taanaan dandeettiin guddina afaanii duubatti deebi'uu danda'a. Akkasumas immoo daa'imni yeroo dheeraa televezyiinii ilaalaa oola taanaan sooshaal miidiyaa hedduu daawwataa jira taanaan diijitaal miidiyaa guddina afaanii xiqqoo boodatti hafuu danda'a. Yeroo kanaa booda hanga waggaa 5tti baay'inni jechoota hima daa'imni tokko wal qabsiisee dubbatu keessa jiru umurii isaa waliin wal qixa. Kana jechuunis daa'imni waggaa 2 hima jecha 2 qabu dubbata. Maama nyaanyaa bishaan fidi yookaan hima jecha 2 qabu dubbata jechuudha naannoo waggaa 2. Akkasumas immoo naannoo waggaa 3 hima jecha 3 qabu dubbata. Naannoo waggaa 4 hima jecha 4 qabu dubbata jechuudha giddu galeessaan. Waggaa 2 booda baay'inni jechoota hima daa'imni tokko wal qabsiisee dubbatu keessa jiru umurii isaa waliin wal qixa. Naannoo waggaa 2 hima jecha 2 qabu, naannoo waggaa 3 hima jecha 3 qabu, naannoo waggaa 4 hima jecha 4 qabu dubbatu jechuudha giddu galeessaan. Daa'imman dandeettii dubbachuu dafanii hin jalqabne taanaan sababa fedhii isaanii hin ibsanneef dafanii aaruu akkasumas immoo rakkoo amalaas godhachuu danda'u. Sababa adda addaan dandeettiin dubbachuu boodatti hafuu danda'a. Fakkeenyaaf tokko saala ijoollee dhiiraa irratti ijoolleen dhiiraa dafanii dandeettii dubbachuun hin shaakalanii xiqqoo boodatti hafuu danda'u. Kanneen dubaraatirra dafee afaan dubbachuu shaakala. Akkasumas immoo maatii keessa maatiin afaan garaagaraa lama fa'aa dubbata taanaan mana keessatti dandeettiin dubbachuu xiqqoo boodatti hafuu danda'a. Akkasumas immoo daa'imni yeroo dheeraa akkuma sila jennee diijitaal miidiyaa ilaalaa wal taanaan boodatti hafuu danda'a. Daa'imman dandeettiin dubbachuun isaanii xiqqoo boodatti hafan amala dafanii aaruu qabu. Maaliif waan barbaadan sana baasanii dubbata waan ta'eef dafanii aaruu waan ta'eef rakkoo amalaas godhachuu malu jechuudha. Kanaaf kan hubanne daa'imman keenya akkaataa amala isaanii barree keessummeessuu qabna jechuudha. Kanaafuu maatiin dandeettii dubbachuu daa'imaa isaanii cimsuu qabu. Dandeettii dubbachuu daa'imman keenya cimsuuf immoo maal gochuu qabna? Tokko jecha sirrii ta'ee fi hima salphaa fayyadamuun haasofsiisuu. Yeroo itti dubbannu jecha sirrii ta'e, jecha salphaa ta'e filannee itti dubbachuu qabna. Akkasumas immoo gaaffii gaafachuu, gaaffii dheeraan taa'e gaaffii gaggabaabaa ta'e gaafachuu, kitaaba suura adda addaa qabu waliin dubbisuu. Maaliif yeroo suura ilaalan maqaan akka wantoota bakka bu'u baraarinuu jechuudha. Kanaaf kitaaba suura adda addaa qabu daa'imman keenyaaf dubbisuu, itti agarsiisuu,
akkasumas immoo waan daa'imni mallattoon ibsu waan daa'imni mallattoon nutti agarsiise tokko jecha bakka buusanii itti himu. Yeroo daa'imni mallattoodhaan waa gaafatu waa agarsiisu maqaa wanta sanaa bakka buusnee itti himuuf itti agarsiisuu qabna jechuudha. Daa'imman yeroo dheeraa televezyiinii ilaalchisuu fi akkasumas immoo yeroo kennanii waliin odeessuu yookaan kitaaba dubbisuu fi dhiisuun dandeettii dubbachuu daa'imaa xiqqoo boodatti hambisuu danda'a. Kanaafuu kanneen kanarraa of qusachuu qabna jechuudha. Daa'immaniif yeroo kennanii waliin odeessuu, waliin kitaaba dubbisuu, akka isaan sa'aa dheeraa televezyiinii ilaalle gochuu baay'ee fayyada jechuudha. Waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraabii fi laayikii gochuun dagatinaa, sheer godhaa. Waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii akkasumas immoo sirna nyaata daa'immanii waan hedduu chaanalii kanarraa barattu waan ta'eef maatii ta'an jedha. Yeroo gaarii.